isinii kennaani isinii kennaa amma itti dawwalaa baja giiftarootatti yookaan rafaanaan jedha Oromoon asirra jirtan namni 247 rafaanaan jedha bakka deebii rafaanaan nyaadhaa jetti Zuleika mumaal jetti timira nyaadhaa jetti timira isinii kennite sheeka roobeeka yalla guys taab godha share godha share yaad faalee naawama abu yaayaa faas naawama yalla rafi komantii illee cufin waan takka guys taab godha ka taab godha share godha la copy link godha nama waama dafa asli la share na godha sabbaa keenya daree barana samii kortamoo ardii haatamoo mootii ufiin jette mootii ufiin jechuu kanaa Kamaal wallaahi an amma booda mootii isiniin jedhamee dandeetti makeetu mee mootii ufiin jette homati taatu. Saaruka isinirra oofna yeroo nu kenna saaruka hin beeytanii miti tokkoki mallattoo tokkoki argatanii beeytanii isin. Maaliif beekan kana takkaayyuu homa taphatan kana takkaayyuu ani homa kanaallee maalii nuu kenna takkaayyuu hin beeku meerra taa'ee shirribaa dhabeera. Salaam warahmatullahi wabarakatuh. Kummistoon rakkabi ka kummistoon dhufe ka warri Dubaay na rakkabaa ka kunu ajaja na kenname ijoollee kingi qabame awwaalaa buusuu edha. Assalaamu alaikum. Akkami jirtanii sheekaa roobe? Qurxummii ol darba. Wallaahi an bareeda jira akka gaarii jira. Qurxummii ol darbaa kabadeewu. Yaa warra Dubaay silaa isin dubartii boochisuu malee. Baga jiraattan ustaaza. Mee Kamaal naasayin kaama nama olii naasofina baga jiraattan isinillee. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. شيخ. السلام ورحمة الله وبركاته. تربكي جريم بيتامين نسنا دعوات الكسب وعبدالله. دكتور طيبة قرطبي والدربي شيخ الرد شيخا قرطبي نتكبت نوني قرطبي ناكن تنيف شيخا شيخا روبي بركة دانتيا ربي نديدي قرطبي دانتي قرطبي سنجري برد قرطبي كو جدساني كاكمستو أي والله يسيلا كن قرطبي كامي جري قرطبي جري أتي يلا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته شيخ. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. شيخ قافي سن الراقوان. قالي خد. أما قافي رنجر قالي خد. كمال. دنديتي كمال أنا كمالي ملالو بيار. بكرة دقيقة شبيتشا نبي راقب ده كمال. دقيقة شب. Only 5 minutes. Only 5 minutes. Kana bira ka. شيخ كمال. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله. لا في شيء يقول رقافة كل اللي مو محمود. أيه. سنيق لا في شيء عبد اللطيف. بعض الناس يسأل بس ما في فايدة لما في سيسو وما أركب ما ينفع ما ينبغي برباچس يو إنه تاتني سني درسي أكما دراسا كا تيك توكي كنامتي أكما دراسا درسي أو فيسبوك أتشوف أكما دراسة موجود ترينا طلعها ككياتي سؤال أسرنا لا وني جريبران كمالي نرى saniifin jenneen Kamaali wanni itti seeneef kiingi Kamaal jedha mootii ta'uu keemee arrabnu mul'isi mootii ufiin jette maqaa mee qurxummi mataa akka kenni mootiin waan fedhe ajajuu danda'a saraawitii qaba waan barbaade ajaja mootii ufiin jette mee aguma daqiiqaa 10 iyyuu sii kenne 10 kana keessa nu mul'isi jedheen aganuma naam jedhan kaa Sheekh Kamaal maal jettan abshira hin dhufa leenciyyuu hin dhufa qurxummiin hin dhufa abshira amma illee su'aalli keessa waliin galle wanni Sheekh Abdullatiif si gaafateef jawaabni ati deebiste eenyu miti naa galte ana agana barbaade fi Allah bitatu nan da hu jama'a ke ajaji nan jirani
ani waraana qabda waraana kee ajajaa kennanii naan je'anii waraanni kenna ka marri giiftii kennuu danda'uu dhabuutu mala ufiif immoo No. Incapable. One takkan cable wallahi. One takkan cable. Gafin ki yasini kale ramarafu. Ciki kaba isa hin buusa qurxummii kenni sheeka. Kuno wayi bar su'aali shayni isin gaafatee fi shayni isin deebitan ammaa yuxaabiq waliin xaabaqni akka ammaa bara rakkan mannaa galte Sheekh Abdullatiif. Enzel. Ciki kenna. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sheikh Robe. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Guys, taab godha. Jamsi nagalchi jecha turte haasa'e ka galte kuno. Jamsi miidha keessaa bahi ka. Sheekaa Roobe haasaa isin namni callisee isin dhageeffata. Haasawa takkan godhan haasawa takkan bara akkasumas gaafadhe yookaan ufii tuqee gadi bu'a wallahi. Ufii tuqee gadi bu'a daqiiqaa baay'ee sii kenna. Ufii tuqee gadi bu'a. Mee mootiidha kingi jechuun mootiidha mootii Kamal mootii king Kamalii kenna ajaja qabda ajaja waraana baay'ee qabda gadaantii leencallee sitti hin qaban leencallee siin qurxummi mamee waraana kee ajaji mee warra waraana kee jala jiru waraanni kee mee qurxummi haa kennu. Hin kennani abshira hin kennani isin haasaa hin kennani. Umata kaasawwan godhu Kamal godha. Gaafa qurxummiin naa kenname waan haasa'u beeka. Kana ifu maal jedhaye. Alaikum assalam. Nagaa. Akkanaan jedhe Angel waan irra jiru odumaan beene calliftee dhufteetti maal irra jirtan jetta dhageeffadhu dura. Hasan aseerroo asaasa wala kilmaa tokko sheedin dubbadhu jedhe qurxummii tokko mana kana keessa hiisiisi. Yalla yoo nama as keessaa qabaattillee ajaja dabarti kadhadhu. Sheekaa Roobe deengadda dabare wanni haraamaa dhorkamaadha. Giftin dhorkama yaani waan isheen jedhette amanna dhiibnee jirra. Ani haasawa takka godhaan jiru Kamaalii waliin seene ani haasawa takka godhaan jiru dhagasa king ufiin jedhe mootiidha jedhe Kamal mootii eegataate mootiin biyya waa namaa ajaja qurxummi Sheekaa Roobeetii mee daqiiqaa 10 sii kenne ajaja kee waraana kee ajaji jedheen king abbo. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alaikum assalam. Mashallah waan gaarii jirtan gaajidduunillee waan biraa seenuun gaarii miti. Sheekha Roobe qophaatti islaa wajjiyaa sunnaa waa'ee Khuza'aa san sheekha guyyaa tokko nuu qabi inshallah. Sagantaa qabatteetiin asirratti haasofna sagantaa namni hedduutu waa'ee Sheekha Khuza'aa san. Sagantaa bal'aa nuu qabi. Rakkoon qabu. Manni birallee ka Omar Gaasaa ati immoo xiqqoo isii ka nama isaanitti illee sagalee ol fuudhe gad darbitaa nama naamusa hin qabne tolinnayitu mana abbaa irree kana nu wayya Sheekaa Roobe nu fidii jechaa jiru namni hedduu keessa illee natti barreessanii. Kanaafuu Sheekaa Roobe isinii fida nama gaafii seerattii fi karaa naamusaaf karaa kabaja nama kamiituun tuyne kabaja manallee kabaja isaaniillee akkanumaan sagalee gaafii dogongoraa gaafii waraabbatu gaafii kolfaatiif kan taane sagantaa Sheekaa Roobe keessa waliin dubbadhe sagantaa qabe sa'aati illee muaddada qabe sa'aati hagana ka jedhu bifa madaalawaa ta'e sagaleen sun yoo waraabbamaa ta'es yoo waan maraa ta'e ka xiqqoo iranii tokko of keessaa hin qabnetti itti qophoofne Sheekaa Roobe sagantaa qabanne waliin asirratti barnoota waan uummata isaanii fayyadu ni haasa'anii. Jazakallah Sheekh Kamal. Jazakallah. Waa'ee Khuza'aa san sheekni beekee garaa waan hin jeefi.
كستي إن شاء الله ويا قارين وقبيه كستي تبني إن شاء الله جزاك الله قالوا ما نجتش والبهي جزاك الله شكرا ويا كوزا مال تورا دبنا شيكا إسن اللي أرجان جيرو نم تكار جنجيرو كوزا مال تورا دبنا جدا واي قزاعة رجعت اليوم أنا في فيديو جردوسن وانسن قصة قزاعة واي وديبيا سنرد agreementii akkam godhanii maal irratti quza'aa rasuulii gargaaree waa'ee suniin baan. Rakkoon qabu maa kun ifaanifa riwaayaa Bukaarii keessa illee jira ifaanifa. Haalli inni itti gargaare yaa haala kamitti gargaaree keenyaa wajjinoo waliin nu deemtii waan kanarratti inshaallah. Rakkoon qabu. Okay, jazakallah. Sheekh Kamal Arab bakka kan. Koya be ka surara ya ofira ka banas mo mal ka jer kun dubba dobbo. Mal gorare an moti ega jere Kamal moti ega taate biya bulcha warano fi ajaju kurtummi ega jira Sheekh Arobeti warana ke ajaji jeden kurtummi na agennani agamma nargine kino akkarata. Saa kana qorri jiru kana qorrattanii tani qurxummiin tun nama rifaasissi tokkoffaa isinillee qabu. Onni waa kennan kun sirrii miti dhaabaa jettanii ennaan dhiibne waa keessatti hamifachuu waa keessatti godhachuullee. An Kamaliin jedhaa jira bar ajajaa keetii jedhaa jira akkasuma jedhee baraan keessa bal'aa olii gad deemaan jiru. Mootiin biyyaa waan nama ajaja waan nu ajajii jennee. Duga nuti waraana Sheekh Kamalii yoo haa ta'u qurxummii kennuun hin ta'a leenca kennuun hin ta'an ija Sheekh Kamal hin jabeessinaa ammas ni kennina waadaa dhabu. An Sheekha an bari Sheekh Kamaliin jedheen nama tokko naasaan jiru Oromoo naa kennaa jedhaan jiru mootiidha Kingi Kamal jedha kinoo piroofaayil mootiidha mootii waan fedhe ajajuu danda'a. Kurtumi mana ajachiisi waraana kee jedheen akkasuma. Agammaa garuu wanta kanatti. Nu ajajani sun rakkoon qabu. Waraana isaaniitiin dadhabu. Nama qabdan qurxummii sheekarratti gadhiisa qurxummii. Hin ta'ami. Inta shakkii goota miti nurraa jala isheen hin dubbadhu jedhee san malee. Nuyi salvachiise akkuma nama hordoftoota hin qabnu taaneyyuu. Jara dhageeffattoonni eessa dhayitan akka isheen asii oli taalutti qurxummii tokkodha haga ammaa maa darbuu dhabdan. Amma Sheekh Roobeen miira keessa nu galchanii Sheekh Kamal keenya jabeeffachuudhaaf qurxummii kennuun keenya waadaadha. Hin ta'u akka nu hin jenne boru nam tokko hoo kennin. Isaan marii wanni manatti. Sheekha Roobee siyaasa wayiitiin dhufee jara na qaqqaba wayii fan jedhee wanni kun ergaa qabdi. Namni leencaa miti qurxummii qabdan seenaa dalagaa. Ni kennina qurxummii ni kennina amma miira keessa nu galchitanii Sheekh Kamal xiiqii keessaniif xiiqii isaanis siniin qaban keessaa sin baasuudhaaf kennaa jirra waan kana. Kanatti nu hubachuu miira keessa waan si galcha. Kamalillee arguu barbaada Kingi mootiidha mootiin haa ajaju ani wanta kan dubbadhu qurxummii bicha waan isaan ajajan eegu. Egaa abshiraa hin dhufa nun salfa waraanni kennan tokkos amma tokkos sabara. Waraanni isaanii salphachiisu qurxummiin isni dhufa leenci xiqqoon isni dhufti garuu miira keessa Sheekh Kamaliin galchitanii jirtanii Sheekh Roobee nu birmannaa Sheekh Kamal dhufnee kanarratti kuni kennaan hin ta'a yoo jettanii eeyyamtan amma gadi baanee nu qophii. Ani waa'ee hin ta'uu keessa wanta akka dubbataan jiru hukmii keessa seenaan jiru. Kamaliin bicha Kingi kinoo mootiidha. Wataadara isaan haa ajaju wataadara isaallee arguu barbaanna. Wataadarri isaa mee qurxummii nu haa ajaju inni nu haa ajachiisu nu haa kennanii hin ta'e naa ta'e eegganna kinoo. Mootiin.
يلا شباب nakakaba wanje kama to Kerro sasa sanyi bakar wallucha deemnuga waraana Sheekh Kamal gawaan taaneef Sheekh Roobert Taroobsin. Bare wanni ta'e beeyda annugatti dubbatu fi ammaan keessaa yoo gad ba'ee guuttadhu jechuudha malee keessaa fixadheera. Ade leecha xiqqoo guunnee deebinu leecha xiqqoo sana. la Nujala garuu akkana yoo ture. Yeroo yartuudhaaf gizee yartuudhaaf na deebisaa ona dalgadhamu. Sheekh Kamali dakika baay'ee teennee silaa mootiin haganan turu mootii biyya Ingiliis bulchuu dhiisi mootiin biyya xiqqoo bulchuu gatarii wayiitu bulchaan qabaleetu silaa yoona oma ajaja oma bulchaa qabalee ni mallattoo tokkoki wanno tokkokiti waraana baritti qophaa lafa jala ajaja kennine namni qophaa'ee sagantaa qabatee waan qabu walawwalate kaardii itti naqatee mootiin biyya ammuma ajajuu danda'a amma kinoo ammuma tan ajajuu danda'a maa waraana isa marsaami mootiin bar waraana isa marsaa ammuma waan ajajaa Kingi makana irraa buusuuf kan hundaa'e tanii fida mashee gaaroobe. Waan takka wallahi. siyaasa nutti hin dhufame. Kingi makana irraa buusuuf. Baajira akkanatti xaaramtuu qabuma. Nu qurxummii dhabaa malee kinguma yaadannoo nu rakkabe Sheekh Arroobe hirmijaa tulluuqaa nu fudhataa jira. Warri baay'ee asii jiruma. Yaadannoon hin jira Yaadannoon meeti yaadannoon akka qabime wayiifan jedhe dubbiin akka baleedha. Yaadannoo qubeessoo faatilee jiru. Kama marra ani tiktookii sheer ka godhame arge baay'ee koo ka godhame ani mootiidha jennaan akkasuma Kingi Kamal jedhama dubbisni illee itti ol seennee seenaan jennee waraana haa ajajanii duwitiyyuu gootanii bar duwitiyyuu gootanii goone duwituu goone illee akkasitti shaayii moo wanni irratti duwitanii seenne dhugaa shaayii sanuu dhuguu akkatti mootiidha jennaan akkuma kubbaayyaa qabeen hafee wallaan ol hin dhugne akkanumatti illaalee amma ammoo waraanni keessammee qurxummii ajajaa kaamee Kingi mootii kanallee mirkaneessu mootummaa kanallee mirkaneessu waraana keessanillee laallaa mootummaan kunillee amirkanaa'uu warra mootii kana mirkaneessuuf hagammaa qurxummii daqiiqaa 14 leenca xiqqoo maal gatte leenca xiqqoo maa jetta boo leenca miti kan barbaadame qurxummii mana sochoosu kamtu caala amma namni biraan nu qabu yaadannoo qofaadha malee yaadannoo nu ara qabu. Amma walii birmadhaan jenne bara waliin haasaa birmadhaan jenne mootiin hin ajaja mootummaa kanallee sirraa tursiisuuf mee mootummaa keenya maaliin arragaaggadhaa maaliin ammoo mootummaa akkanumatti ajaja dabarsee akkana kun yaadannoo mangistii yaadannoo mangistii kiyya kabajasi yaadannoo kiyya kabajasi mala alaayu nawwira kawalla nawwart sheeka miira keessaa ba'a kaama sheeka miira keessaa ba'a sheeka dhugaasni ba'ee jira miira keessaa ba'a yaadannoo walla mangistii galatoo mangistii miira keessaa ba'a amma deeggartuu laa miira keessa jiru amma an argaa iyyuu hin jiru bara wama kenname kenna antamaaliin bicha argaa jira malee koomantii illee argaa hin jiru wama kenname argaa hin jiru qurxummiin kennamte amma qurxummii kenname 2,300 nugus maa'uunuun asaddi quulla ta'uun yaadannoo akkana wallaa dhagaa
كان منجستي Inda balame. سيلا شيء تجي ندارا فولا رافودا In arguba maalin arga jalatti mul'ataan jiru sibicha laalaa jira iyyuu sibicha laalaa jira wanta kargaa kuma sadiif dhibba sadi yaadannoon farsha araba san akkana ta'uu fi qurxummii kenne waa lama. Ayyee wataadara kee nama lama arganne maqaan eenyu beenu maqaa masagabadha. Wataadara kee. Rispoonsarri mana kanaa yaadannoo. Jara na tokko yaadannoo ishii. Naagaba tokko wataadarri Kamal yaadannoodha. Lammeessoo kaken. La namni hundi isaaniitu waraana kiyya bakka bu'ee waraana kiyya cufarraa qurxummii fi farsha arabii ka gadhiise isa. Kalaas. Kun akkuma eenyuun yaadannoodha. Ayyee qabeela koos tokko ofirra jira wataadara Kamal keessaa yaadannoodha. Ayyee qabnee jira maqaa. Amma san mirkaneessaa fi sin kingii ta'uu isaa mirkaneessaa fi miidha keessaa waa. Harka namuma tokkoon mootummaa filataniidhe mootummaa namuma tokkoon filatanii nama tokko moo. La Murteessuuf dhuftanii ana hoggana waraana kiyyaati bakka bu'eetiin yaadannoo waan sila namni sadi afur dalagu hunda isumatu dalage. Mee namni waan jedhu laala mootummaan nama tokkoon murtooyti yoo taate isinii kenninaar nama tokko yoo mootummaan ka filatamu taate isii kennin. Yaa sheeka kun filannoo miti bar ajaji waraana kee jennaan waraana kiyyarraa bakka bu'ee qurxummii isin barbaadan bicha odoon taane farshaa akkana ta'u kan argitanii maqaan isaa maaliin qeeroo maqaan isaa maali? Amma wanni isin xalabdan koonitti 2,000 qofan xalabdan isin amma ka kenname kooni 3,300 dabili jechu dabili intalo maal jettati naafi kaata sittini yinu ajajjatu buduusaan fudhate Sagaleen kee jira? Intaloon maali badama? Intaloon maali? jaartitii yaa Allahu akbar. Sheeka akkam nagaa qabdanii baga nagaa dhuftan. Nagaa qabaan isaa waa saa jira nuus jedhii taa'i keessan maal jetti mee haasaa irraa fuuna. Amma maal fatwaarra jirtanii raan gaafii fatwaa silaa hin ta'utaatanii amma isin gaafachuun barbaanne. isaa jaarsa kee nugusummaa isaa mirkaneessaa jiran har'a. Zorra ni deebi. Zorra ni deebi. Izin beelaitu zor izin yaadannoo na sheeka guys tap goda guys tap goda bar sheeka ta video isin gaafatte kukutanii waraabanii tokkoki kanarra weeraraa turan waa'ee oduu adira isin gaafatte naafin tun kaminni abeet yaadannoo kiyya umrii turi wallahi kaminni gaafiin isin rabbi barakaasen gaafii gaaf tokko akkaataa waddaatan istinjaa itti bayani hammaama yaanii yoo akkana miicatani waa uffata wayii miicaa isin jettanii san viidiyoo san kukkutanii feesbuukii kanarra oofan. Intala sani edaka miichaa sani ani barka rakkoon qabu miichaa nama rakkoon qabu afaa eessatti afan afaan rakkisaa. Ayyee sheeka maal ayyee akkasi kuno yaadannoon isin bicha ozoon waraana keessa Kamal waraana keessanirraayi isinillee waraana keessanirraayi. bara lolaa bara yeroo jalqaba isin quban qabne namni porofaayilii kiyya hidhatee jilbiifatee naa mormaa ture isi. Marree namni waraanni keessan beekumsa hedduu qabaayyuu beekumsa gayaa nama gayaa qabdan nama beekumsa qabu biiroo keessa baay'ee qabdan jechuudha. Gaafii isin dhiyaate kana boboo isinitti ta'e akkana jettuumi. Waraana keessan ka waraana keessan miichaa jedhu waraana keessan ka miichaa jedhu. Sheeka miira keessa.
Miira keessa. Warra beekumsa guddaa qabu qabdan. Sheeka miira keessa narraa galchina hojjetti dhiisa wallahi. Agamiin ramaddan barumsa kutaa meeqarraa nama ramaddan? Kutaa meeqarraa nama ramaddan? Madaalli barnoota duraan hin seenne amma haga kingummaa labsanne kana sadarkaa barnoota xiqqaatee 10+2 akkasitti madaalee galchuu henna of duraaf. Ammaa fi dura Isaanoo kana maddan kun hagam qaban? Isaanoo kana maddan kun ka warri miichaa hagam qaban? Hagam qaban? Hagamiin ramaddan? Beekumsa hagamii qaban? Naafiidha bar doktora dhugaa rabbi doktora amma onnaa ka waa'ee doktora waliin haasoftani. Maal isini beekan waan tokkorraa dogongora yoo nama gaafate akka itti mijaa'ettoo isin gaafate bar wallaalaa naman godhu waan beekallee wadi tokko gaafima bareechee gaafatee fi beekaa naman taasisu sheekaa roobe akkasitti isin nu jala wannoon jedhina. Hayyuma tokkotu mungkin afaan irratti sabqullisaan waan jedhan kana isintu na caala quba qaba. Dogongoree waan sun afaan itti harkifate yoo jedhe doktora tokko wallaalaa jechuun hin dandeenyu. Deebee wallaala maan jaahilli tokko ka'ee gaafii bareecheetti niin isin gaafate beekaa naman godhu. Leeshiyaa sheekaa roobe maa miidha keessa nugusa galchitan. Ayyee nugusa kenna dhiifama warri biiroo keessanii bareeda argine waraqaa isaan galaniin illee argine. Waraqaa isaan dalagaa jiraniin argine ayyee waraana keessa lol naqaa ajaa'ibummaa yoo. Doktor Naafi kootu deebi dhugaara fitichi. Doktor Naafi miira keessa wayi kootu deebi. Wallaahi bireedaa gubbaan nama dhiisi. Woyme gubbaan dhugaa. Ayyee. Kootu deebi moo kootu deebi abboo bar doktora moo. Guys tap godha akka amaana tap godha. Ayyee. Abeektanii amma isin dhaga'amaa sagaleen kiyya. Kingo. Intaluma dhufe. Kingo. Intaluma dhufe. Intalabame dubbiin talab isima. King of king. Manni nugusaa hin daffarame har'a. Manni nugusaa qurxummii tokko barbaada. Makiinaa diimtuu barbaada. King of king. Please. Obboleettii tiyya mana barumsaa galgala tamaartamoo guyyaa tamaarte. Guyyaa moo galgala? Guys, King Demin. Wayiif jedhe kaaf galgala baratte moo ka guyyaati? Sheekaa roobe sabara. Sheekaa roobe itti aanan kiyya. King of king dhufee jira kuno. King dhufee jira. Argitanii tarpee king mi abbo ishee inni kaata dhukkeen irraa kaasa. Ifta kaamera. Ittiana. Ayyee. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamu warahmatullahi wabarakatuh. Ittiana Sheikh Kamal. Ittiana. Mangisti na salfachiisanii nama qurxummii ol darbu dhabee daftarra garagalee yaadannoo na dhaqqabe. Ati eessa turtatummaan? Sheikh Kamal an Ittiana miti. Biyya seera jiddun nuqoon Ittiana kun naan taati. Makiinaa diimtuu barbaadaan gomaa si muudamaa makiinaa Wallahi ummanni biiroo gadhiisaa jira. Biiroo gadhiisaa akkam abboo itti aanaa jedhan jiru. Ittiana miti duraan dursu kingiin maqaa kiyya. Kunoo kadhata kennuu didanii narraa warasan. Akkana jedhan kaashee Kamal itti aanaa kiyya keettan itti aanaa miti an biiroo gadhiisee jira bulchuun dandeenne ummata ammoo karaa bifa ammootiniin nageenyaatiin gadhiisee ani hin dandeenye.